nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu ammas barnoota keenya waa'ee hooggantummaa waa'ee geggeessuutiif geggeeffamu fuudhannee isinii dhiyaanneerraa nu wajjin turuu barbaaduu keessaniif fedhuu keessaniif gooftaan isin haa eebbisu baay'ee isin galateeffanna. Egaa amma barnoota keenya kutaa lammaffaa gara dhumaatti finneerra waan ta'eef waan akka qorichaatti lafa keenyu kanaa fudhachuun keenya isinitti dabarsuun keenya baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e hubanneetu har'a barnoota keenya kana irratti hidhaa itti gochuudhaaf qophoofnee dhufneerra. Akkuma yeroo darbe dubbachaa turre barnoota keenya kana hundumaa keessatti hooggantoota bifa adda addaatiin iddoo adda addaa irratti hawaasa keessatti haa ta'u waldaa waaqayyoo keessatti haa ta'u biyya sadarkaa biyyaatti haa ta'u warra geggeessaa jiran irraatiin mudaa arginee yookiin rakkina arginee kana dubbachaa akka hin jirre yeroo darbes beeksifneerra. Wanti nu gochuudhaaf barbaannu inni guddaan ceenee wal ceesisuudhaaf kan nu barbaachisu ogummaa sagalee waaqayyoo gadi fageenyaan argachuu. Sirni kun eebba keenya kan nu jalaa cufee qabatee jiru akka inni ta'e hubanneetu buqaan eebba keenya akka inni nuu banamuuf hundumti keenya ga'ee keenya ba'uudhaaf fiiguun akka nuuf ta'u beeksisuudhaaf malee karaa tokkoyyuu mudaa namootaa mul'isuudhaaf akka hin taane akkasiin hubattan barbaanna. Inni lammaffaan barnoota keenya hundumaa keessatti akeekni keenya rakkina dubbannee achitti dhiisuu miti. Akeekni keenya rakkina dubbanneetii fi qorichi yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo keessa waan jiruuf sagalee waaqayyoo keessaati qoricha irratti fudhannee dhibee keenya keessaati baanee saba fayyina guutuutiin socho'u ta'uu waan barbaannuufidha. Egaa akeeka kana lamaan qabannee waan adeemaa jirruuf akeeka keenya guutuun keenya barbaachisaadha. Har'a waa'ee fayyina nuu ta'u qoricha nuu ta'u isinii fudhannee isinii dhiyaanneerra jechuudha. Dubbii makanaatiin qabnee wanti garaabaa wanti nu beeksisuudhaaf barbaannu waa'ee caasaan geggeessuutiif geggeeffamu yeroo dubbatamu namoota baay'ee biratti rakkina denominationii adda addaa wajjin hidhata godhate argina. Hundee kana booddeetti deebinee waldaa jalqaba gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachiisee adeeme jalqabne yoo ilaalle caasaan bulchiisa eega yeroo sanaati kaasee gegeddaramaa adeemaa dhufee waan denominationii wajjin walitti qabsiisu otoo hin ta'in baay'eesaa geddarama kan inni godhachaa dhufe naannoo waldaa irratti wanta geggeeffamaa jirurraan kan ka'e akka inni ta'e seenaa waldaa warri qoratan nutti. Kana jechuunis naannoo waldaatti namoonni waa'ee mirga isaanii dubbachuu yeroo jalqaban biyyoonni gurguddatan waa'ee mirga namaa dubbachuu yeroo jalqaban waa'ee bulchiisa bifa adda addaa hawaasa isaanii keessatti dubbachuu yeroo jalqabaniti inni kun gara mana waaqayyootti galaa saba waaqayyoo kan inni amanu gadhiisisee bishaan alaa dhufe kanatu mana waaqayyoo keessa galee dhugaa nurkaa dhiqee fudhatee kan adeeme malee denominationiitiin wanta hidhata qabu tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf caasaa bulchiisaa kana yeroo dubbannu gaanuyi denominationiin inni tokko isa tokkorra wayyaa jennee dubbachuudhaaf otoo hin ta'in akka dhugaa sagalee waaqayyootti mootummaa waaqa keenyaa keessa yeroo jiraannu mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mootummaa ulaa waaqaa keessa yeroo jiraannu sirni ittiin waaqayyo nu geggeessuu barbaadu maali isa jedhu duwwaadhaan inni nu deebii irratti kennuudhaaf barbaadu. Amanaan tokko waan isarraa barbaachisu keessaati inni guddaan hidhaa dhugaa akka inni hin beekne dhugaa bira akka inni hin geenye isa godhan hundumaa ofirraa baasee gara dhugaa waaqayyoo qaqqabuutti dhugaa isa qaqqabeen immoo jireenya jalqabuutti fiiguunsaa amanaarraa barbaachisa. Isa kanas hojii ibsuu barbaanna. Namni dhugaa dhaga'ee yeroo hundumaa bilisa ba'a. Waan isa hidhee ture irraatii hiikamaa adeema. Akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 keessatti dhugaa isin beektu dhugaan luba isin baasaa jedhee dubbate. Maal jechuudha? Saaqamuun sagalee keetii
ifa fidee dhufa jedha iddoo biraatti immoo yeroo dhugaa dhageenyu ifatu gara onnee keenya gara hafuura keenyaatti gala jechuudha dukkanatu iddoo gadhiisa ifatu dhufee gala eebba hafuuraa keenya qaqqabuudhaaf dhaaluudhaaf caasaa nuyi jalatti ijaaramnee jirru baay'ee barbaachisaa ta'uusaa wajjin beeksisuu barbaanna. Egaa amma maal goonu isa jedhu kana dhaga. Maal goonu? Qorichummaadhaaf wanti nu dubbannu inni guddaan jalqaba irratti ogummaa waaqayyoo barbaaddachuudhaaf waan gatii na baasisu hundumaa baasuun koo hundumaa irra kan caalu dhama'uu narraa barbaachisuudha. Isa kana barnoota keenya hundumaatti iyyuu kan nuyi dubbachuudhaaf barbaannu. Ogummaa sagaleen waaqayyoo kennu keessaa citaa tokko fudhachuun hin danda'amu. Gam tokkitti fudhatanii fiiguun hin danda'amu. Sagaleen waaqayyoo guutummaatti gara keenya waan dhufuuf guutummaa sagalee waaqayyoo ilaaluun keenya barsiifamuun keenya qilxuu mammaree jalatti waaqayyoon eeggachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf adaraan wanti nu isinitti himnu inni guddaan barnoota keenya kana kutaa adda addaatti kukkunnee yoo isinii dhiyeessiniyyuu wanti nu isinirraa eenyu maaloo adaraa yeroo argattan guutummaa isaa dhaggeeffattanii waa'ee hooggantummaa kana irratti amma yeroon nu hayyame dhugaa waaqayyo guutummaatti isinii kennuu keenyaaf dhiisuu keenya akka isin ilaaltan barbaanna. Dhugaa olitti maramee fudhatame kana keessa immoo jireenya keenyaaf waan barbaachisu tarkaanfii fudhachuun keenya barbaachisaadha. Lammaffaa irratti dhugaa waaqayyoo of keessatti dhama'u nyaachuu sana duwwaa otoo hin ta'in mul'ata jalatti geggeeffamuu baruun keenya baay'ee barbaachisaadha. Okay? Vision oriented people. Namoota mul'ata jalatti geggeeffaman yoo taane duwwaadha. Inni nu yaada waaqayyoo hubachuu dandeenya. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhee Fariisonni Saduuqonni isa marsanii afaan isaa irraatiin maal dubbata laata jedhanii yeroo isaan isa eegaa turan akkas jedhe dubbiin amma dubbadhu kan galuuf yaada abbaa kootii kan argate duwwaadha. Yoo waaqayyo isaa ibse malee hin galuufi. Yoo yaada waaqayyo duukaa bu'uu barbaade duwwaatu isaa galaa jedhee dubbate. Maal jechuudha? Yeroo nuyi mul'ata keenya yookiin kaayyoo keenya guutummaa waaqayyootti galuu godhannu then waaqayyoo guyyaatti dhugaa kana nuu ibsaa adeema jechuudha. Yoo nuyi balbala keenyatti cufannee waan amma gajirutu nagaa jenne garuu akkatti waaqayyo nu guddisee yaada isaa keessa nu galchuu hin qabu. Iddooma sanatti hafne jechuudha. Akkas jedha sagaleen waaqayyoo manni Daawit guddachaa adeema ture manni Saa'ol immoo gadi du'aa adeema ture jedha sagaleen waaqayyoo. Maaliif manni Daawit guddachaa adeema ture? Amala lama qaba ture manni Daawit. Manni Daawit amala inni qabu lamaan tokko na nyaachisaa jedhee gaafata. Lammaffaa immoo na lolchiisaa jedha. Nyaata hafuuraa gaafata. Eega nyaatee booddee immoo kan isaa kan ta'e argachuudhaaf nama lolaata. Billaa fudhatee kaa'a jechuudha. Daawiti mana qulqullummaa yeroo gale gaaffii kana lamaan gaafate. Luba yeroo sana mana qulqullummaa keessa ture nyaata qabdaa addanaa kana nyaadhu jedhee daabboo ilaalchaa malee hin qabu jedhetu Ahimelek lubichi Daawitiitii fi daabboo ilaalchaa kenneef. Eega daabboo fixate booddee nagaa anuu nyaadheera jedhee hin adeemne Daawit. Booddee deebi'ee billaan jiraa laata addana jedhe mana qulqullummaatii billaa gaafata. Mana qulqullummaa keessaatii billaa gaafata. Adaraana dhagaa. Maal jechuudha? Sila nyaata hafuuraa gaafate amma immoo nyaata isa nyaateen mi'attiin lolu gaafata ture. Mul'ata waaqayyoo keessa yeroo gallu gaa wanta inni nu godhu inni guddaan isa kana obboloota koo. Waaqayyo nu nyaachisa. Waaqayyo waga lolaaf mo'ichaaf qophaa'an godheetu nu baasa. Sadaffaa irratti sirna hangafummaa baruun keenya shaakaluun keenya baay'isee barbaachisaa. Waa'ee hooggantummaa kanaatti yeroo dhufnu sirna hangafummaa waaqayyo sababa inni
Esaawun nan jibbe jedhee dubbateef keessaati inni guddaan otuma inni dhalatin Waaqayyo eega dhalateetii booddee Saa'ol namattamii akka inni ta'u waan beekuuf Saa'olin naadhisa Esaawun nan jibbe. Maaliif Esaaw jibbame ija Waaqayyo duratti jettanii dhattanii yoo gaafattan hangafummaa isa Waaqayyo gaariidha jedhee kenneef nyaata yeroo tokkootiif beela isaa ittiin dabarfachuudhaaf jedhee hangafummaa isaa gurgure. Adagaana dhagaa qulqullootaa yeroo nuyi sirna hangafummaa wallaallu obboleessa koo caalaa mana Waaqayyoo keessa buleera waan ta'eef isaaf ani itti gaafatamaadha yoo jechuudha baanne namni inni nu lolimmoo nugatti itti gaafatamaa hin ta'u. Sirna hooggantummaa kana kan nu jalaa diige keessaa inni guddaan isa kanadha. Anatu iddoo kootti hoogganaa miti. Waan Waaqayyo na keessa kaa'een ijoollee naan gadi xixinnaa hafuuratti ijoollee ta'anii fi hoogganaa yeroon ta'u Waaqayyo immoo nagatti nama kaasuu jalqabaa. Caasaan nuyi jenne sun beekamaa dhufa. Hangafaaf quxxisuun waluma jala galaatu mana Waaqayyo keessa adeemu. Sirnoota kana gaa iddootti deebisaa yeroo adeemnuti dhugaan Waaqayyo hafuura keenya keessatti gadi nuu bu'aa nu dheebossa yaada isaatti nu galchaa adeema. Nus barnoota kana kan isinii qopheessine kana caalaas bal'ifnee isinii dhiyeessuudhaaf keessa caasaa hooggantummaa kana iddoo dhibeen guddaan achi waan jiruuf caccabsinee bifa adda addaatiin isinitti dhiyeessuudhaaf qophoofneerra. Garuu isinirraa dhaga'uu barbaanna. Amma ammaatti waan dhiyeessineen jajjabaachuu keessan dhaga'uu barbaanna. Waa'ee kanaas immoo barbaachisaa akka inni ta'e namoota dabarsitanii dhageessisuu dandeessan akka qabdan yeroo isin nu ergitan nummoo gadi fageenya sagalee Waaqayyoo keessaa tokko lama jennee gara guutummaa dhugaa Waaqayyootti ol guddisaa adeemna. Gooftaan isin haa eebbisu. Nu kadhadhaa barnoota kana booddee jiru hundumaan wajjin akka turtan immoo kabajaan isin gaafannaa eebbifama.